حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أمة إسلاما بكجر تنتي نجيني كأن سنهاجو سنين جدا بقى نجاهن جراتني بقى رب نجاهن سكنتا كنرت رب لتندي بسجدا وياه الراك ناس وني أنقبض جباب دون اتديارده وايما صوما إلى اللتا مالف يرون أما كيس جركوني يرو باتي رمضان نقدسس قدس باتي رمضان جلوان جروف وان إسائر رهاسون باء مناسبي باء برباچي سوان تأف واي صوما كان الراسيني دبچو برباد سيام ون جدامو كوني مال إني هيك نساء صوما چمان كن أفان عرباتي نودو تقفان مال إني الصوم لغة الإمساك لغة إمساك قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام مريم الرحمة دوبا مال جده إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ربي صوم جتشون كوني إمساك ومرة أفقبو ربي مريم نرى دبته إيغانا غادوبا إني نذرت للرحمن صوما إيغانا غرتي تنين أني صوم أفقبي جرا چلسو جتشو إمساك عن الكلام نمت كل كان دب فيني هاسي الرا غرتي تنين دوبا أفقبي كان ربك يا سلتي سيني جراجت صوم غرتي سلتي سيني جون سيكوني چلسو جتش هاسي الرا نمولين غرتي دبتو دبو نم هاسوسيسو دبو جتش كنافو صوم جتشون كنا كفان عرباتيتي ومرة أفقبو مطلق الإمساك وما تهر راهو هاتو نمولنا سو تهو دا إغانا غرتي تهي وان براتوه تهي ومرة أفقبو نمني وان تقرر أفقبه إغانا غرتي صوما سايم جتشو ديدان دينا دوبا جتشو أكا أموه شرعي تتي صوم جتشون كني هو التعبد لله سبحانه وتعالى ربي كينا إغانا دوبا قبرو بالإمساك أفقبودان ربي كينا قبرودان عن المفطرات وان سلا صومالينا ما بلس إرى أفقبودان ربي قبرو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وان سلا صومنا ما بلس إرى أفقبون كوني كان إيقالوا أمو يرو فجر لما فا وكين فجر الصادق كجل أمو بهور راقبه هقادو أسنقران اندبر توتي nyaata dhugaatii maatii fiitti dabalamu waan kanneen fakkaatu walumaa galaan waan kanneen illee dhufnee yoo rabbi fedhee ni dubbanna waan silaa sooma namaa ni balleessatee shar'iin dubbatte irraahuu uf qabu gartee hunduma isaa irraa uf qabutu sooma jedhama haga aduun ammoo asiin garanaan dabartutti uf qabuudha sooma jechuun isa kan akka shar'iititti duuba sooma jechuun hiikin isaa gartee akka lugaatitti uf qabu jennee akka shar'iititti ammoo yeroo fajri bahee irraa of qabanii haga aduun asiin garanaan dabartutti waan silaa sooma namaa balleessu irraa of qabuu jenne hukmiin sooma kanaa hoo maali abbaan fedhe soomee kan barbaade dhiisamoo moo hunda namaa irratti hoo dirqama gartee moo akkami hukmii isaa dubbannaa quraanni maal jedhaan hadiisni maal jedhaan sooma kanaan soomu ramadaana waajibun bilkitaabi wassunna wal ijmaac baatii ramadaanaa kana soomuun yookiin baatii ramadaanaa kan akka jennu kana waan sooma namaa silaa ni balleessa jedhamu kanarraa uf qabuun dirqama waajiba garteetini qur'aanaan waajiba tahe hadiisa nabii kennaatiin alayhi salaatu wassalaam akkuma san waajiba tahe akkuma san eegana ijmaaca muslimtootaatiinis waajiba tahuun isaa kan sabati ragaan eeganaa gartee kitaabarraa maal jedha فأما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ورّا ندوغ أمستان إرقاء نتنت إرقيا ورّا دوغ أمستان باتي رمضانا صومون إسن الرد درقما قد أميجر واجبا إيغانا غرتين إن نوفس هن هيما مباتي رمضانا كان كيس صوم ديسون
hin hayyamamu nama gartee dhugaan rabbitti amanee rabbi tokkicha jedhee rabbiin dhugoomsee akkuma san nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam warra dhugoomsan eeganaa duuba irratti waajiba dhe rabbiin nu dubbati ragaan ammas qur'aan irraa akkuma san faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu namni baatii ramadaanaa kana isinirraa dhaqqabe baatii ramadaanaa kana eeganaa duuba haa soomuun waajiba jedhee rabbiin kenna qur'aanaan nuuf dubbatee jira obboleeyyan kiyya wa amma sunnatu faqawluhu alayhi salaatu wassalaam hadiisa irraa ammoo jecha nabii kennaati faaruun rabbiitii fi eeganaa nageenyi rabbii kennaa isaan irra haa jiraatu kan maal jedhan buniya al-islaamu alaa 50 islaamummaan tuni waa shaniin ijaaramtee jedhan bu'uurri isii wanni isin irratti argamtu asaasin yookiin bu'uurri isii waa shaniin argamti waa shaniin eeganaa hoo duuba ijaaramti islaamummaan tun jedhanii wadhakara minhaa sooma ramadaana baatii ramadaanaa soomuu kana eeganaa duuba san keessaa shanan san keessaa achi keessatti baatii ramadaanaa kana nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam dubbatan afraffaa irratti baatii ramadaanaa soomuun eeganaa gaata'u duuba tokko waan islaamummaan namaa ittiin ijaaramtuuti yookiin ittiin argamtuuti jedhanii nabiin kennaa dubbatan hadiisa eeganaa gartee bukaarii fi muslimiin keessa jirutti duuba jechu qur'aan irraahis ayaan gartee soomni kun waajiba jechuu kennitu nima jirti tan biraalleen hadiisa irraallee akkasuma duuba ni jira kanumatti hin geeffanna ayaan takkattiin eeganaa ragaaf duuba nuugeettuudha وأما الإجماع إيغانا غرتي دوبا إجماعني أمو فقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان أمني ولي قلتي جرتي باتي رمضانا كان صومون واجبته الرد يوكين درقمته الرد أمن إسلاما باتي رمضانا صومون واجبا درقما جتشو الرد ولي قلني جران ومن أنكر فرضيته كان كافرا مرتدا عن الإسلام namni baatii ramadaanaa kuni waajibaa miti soomuun gartee dirqaman qabu abbaan fedhe yookiin ni sooma abbaan fedhe gartee dhiisuu dandaha namni jedhee baatii ramadaanaa kana waajibooma isaa namni dide yookiin waajibooma isaa namni inkaare yookiin namni waakkate namni sun kaafira jedhama yoo duran islaamummaa himates nama islaamummaa irraa uf duuba deebi'e duuba jedhamaa jechu baatiin ramadaanaa kun ammoo nabi muhammad alayhi salatu wassalaam ergamanii yoom dirqama tahuun waajiba tahuunoo yoom ilaata nabi muhammad ergamanii gara waggaa 13 maka keessa turan haga maka keessa turan kana tawhidatti yaamaa turanii waan garagaraa gabbaruu waan garagaraa sodaachuu kanarraa akka namni uf qabu kanneen irraa ummata haddaraa kanneen irraa ummata fageessaa kanatti nabiin keenya alayhi salatu wassalaam ummata yaamaa turan wagga cinqaan ummata gartee kaafirtoota isaanitti jabaatee ummata mushritoota isaanitti jabaatee jedhe biyya makkaa kana keessa rabbiin nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam baqadhaa jedheeni gara biyya madiinaatitti deemuu rabbiin hayyama isaanii godhee madiinatti baqatanii madiinatti galanii ammas eeganaa gaa duuba tawhiduma ahkaama garagaraatitti yaamaa turan waggaa tokkoo fi way waan ta'u duuba jechu achiin booda waggaa lammaffaa keessatti baatii shacbaanaa keessa rabbiin baatii ramadaanaa kana soomuu waajiba isaan irratti godhee duuba jechu isaan ergamanii waggaa 23 turanii amrii ta'an yookiin addunyaa kanarraa deeman fasalawaatullaahi wasalaamuhu barakaatuhu ta'aalaa alayh kanaaf amma waggaa 13 yoo dabarsan eeganaa garteetiin makkatti ergamanii waggaa akkasuma ammalleen tokko yoo dabarsan madiinatti galanii odoo baatiin ramadaanaa dirqaman godhamin waggaa lammaffaa keessatti waan jenneef jecha baatiin ramadaanni sooman duuba nabii keenya sooman meeqa taha 9 soomanii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam addunyaa kanarraa duuba boqatanii jechu kanaaf obboleeyyan kiyya sagantaan hadhaa gabaabaan isiniif qopheesse kana fakkaata insha allahu ta'ala soomni gartee akka waajiba tahe qur'aana hadiisaan ijmaa'a muslimtootaatiin hubanne natti fakkaata kanatti aansee sagantaan insha allahu ta'ala walitti deebinuun duuba baatiin ramadaanaa kun dirqama tahuu agarree
nama gartee rabbitti amane hundarratti gartee dirqama taha jenne eennuun fa'arratti dirqama taha kan jennu namni keessa ammoo yookiin rakkinni isaa laalamu yeroo gabaabaafis yookiin eegana gartee yeroo dheeraafis haa tahu namni keessaa yookiin laalamuuf jira moo kan jedhu irratti sagantaa birootiin qabannee walitti deebina. أقاسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله